Video narraka durani adda arra akka yaada keessan naaf kennitaniif yaada keessan barbaade gama keessan dhufe arra isinitu nagargaara jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu fayyaa keessanii. Arra wanni ani barbaade YouTube dhiisuu barbaade. YouTube dhiisuun kiyya kun sababa qaba. Sababa kiyyallee takka takkaan isiniif dhiheessaa obsaan haga dhumaa dhageeffadha. Dhageeffattanii yoo irraa baatan ammoo yaadi ani YouTube dhiisuudhaaf dhiheessu kun ammoo akkuma ani yaade dhiisuu qabamoo akka fala biraatu jira ka jedhullee yaada keessan naa kennaa yaada keessan akka malee na gargaara jechuun hundi keennayyuu yaadi keenya garagaraa wanta garagaraa yaanna waan ta'eef ani ammoo obboleewwan babbareeda akka obboleettiitti na fudhatu na jaalatu of jalaa qaba waan ta'eef yaada kiyya osoo isinitti himne osoo isin hin beeksifne asumaan dhiisuun natti ulfaateeti. Kanaaf arra video kana qabadhee isinii dhufe haga dhumaa dhageeffadhaati bakka kiyya kanallee of kaahaati wanta isinitti fakkaate naaf dhiheessaa isiniin jedha. Jalqaba YouTube kanaan yeroo hojjedhuudhaaf jalqabu YouTubein kun haaraa miti gara daawwattoota gara 60tti deemaa jira gara 59 wahii qaba gara waggaa 6 duraati ka jalqabee hordoftooti kiyya hedduun keessan hin beeytanii duraan sagalee qofaan hojjetu ture jidduudhaan haali naa mimmijaahuu didee wanti tokko tokko akka ani barbaadutti naaf deemuu didee jennaan jidduudhaan dhiise garuu ture YouTube dhiisuuni natti toluu didee na teechisuu didee YouTube osoo dhiisuu baadhee ofiin jedhee YouTube kiyya kana yeroo laalu YouTuberoota afaan Oromoo ka silaa barumsa irraa baratan jedhamu keessaa kalakkaamu keessaa tokko ta'ee natti mul'ate daawwattoota guddaa qaba wanta gaggaarii irratti gadi dhiisaa osoo hin taane wanta barumsa qaba akkuma sin beeytan kun YouTuberoonni afaan Oromoo irra hedduun isaanii kun draamaa kun pranki kun wama adda addaati draamaa prank illee qeeqaa hin jiru an draamaa prank illee barumsa irraa fudhatta sammuullee nitti siboo hartii bareedaadha garuu wanta ati barumsa jettu tokko fakkeenyaaf anamma akka dubartii takkatti wanta dubartii kana barbaachisu akka haadhaatti guddisa ilmoo kiyyaa na barbaachisu akka haadha manaatti wanta bultii kiyyaaf na barbaachisu yoo hin barbaade jedhee YouTube keessa seene afaan Oromootiin argatuun hin jabaata tokko yoo ta'e malee afaan Oromootiin yoo search goota wama takkan argitan firee takkan argitan afaan warra biraatiin ammoo wanta akkanaa kana waanuma ta'e maan taane yoo search goote keessatti argata kam akka laalte kam akka dhiiftu si wallaalchisa wanti kun naquuqa YouTuberoota afaan Oromoo yoo makkana nuu bal'ataa yoo makkana nuuf ta'a afaan Oromooti yoo search goona ka jedhu kun akka malee naquuquu ture kanumarraa ka ka'e aniyyuu duraan hojjataa ture jidduudhaan dhiise malee amma immoo dhiisuu iyyuu hin qabu ka akka kiyya rakkataa jiru hedduutu jira wanta ani YouTube irratti search godhee barbaade afaan kiyyaan dhabe obboleewwan kiyya ka biraa hin dhabini yeroo search godhan ananahaa argatanii barumsa ani beeku wanta ani keessa bahee tare ka irratti muuxannoo qabu wanta ani rakkadhe kana fuuluma isaanii dura kanatti taa'ee fuula isaanii duratti itti himuu qaba barsiisuu qaba jedheetti dhugaa rabbi YouTube kana yeroo an jalqabe yeroo akka haaraatti itti deebi'u kana ammoo yaada haarahaan sammuu haarahaa wanta haarawaan hin dhiisu jedhee itti deebi'een hojjedha jedhee duraan ka sagalee qofaan hojjedhullee amma viidiyoodhaan gadi bahee hojjetuu jalqabe obsaanillee na dhageeffadhaadha yaada kiyya kana keessa jiru baasuu barbaadeeti haasaa isinitti dheeressaa jira haala kanaa YouTube gara haarawaatti jalqabe garuu eega jalqabe maaltu na qunname isinitti fakkaate yeroo jalqabuudhaaf itti yaadu kana ani woma jechuun hagana jabaatu natti hin fakkaanne baqqane wanta na keessa jiru wanta beeku wanta beekumsa irraa qabu qofa ka dubbadhu waan ta'eef gana processa hedduu nan barbaachisu taa'ee video waraabee video sana ammoo edit godhee gadhiisuudha kana waan ta'eef ammoo wanta beeku haasee gadhiisuudha wanta biraa hin jiru jedhee garuu eega deebi'eedha dubbiin akka laaftu ani yaade sanitti naaf hin deemne akka ani barbaade sanitti naaf hin deemne maaliif isinitti fakkaate tokkoffaa gaafa duraan hojjedhu san maatiin kiyyalleen xiqqaadha amma immoo maatiin kiyyalleen heddummaataa dhufe ijoolleelleen heddummaataa dhuftee daa'ima ganaa harma hoosisaa jirullee qabaa xixiqqaa mana keessaa kana ganaa daayipirseerraallee hin jabaatin qaba ijoollee mataan hagana walirra jirtu walirratti guuree mana keessa jira sanarraan ammallee barumsallee jalqabee barumsallee barataa jira akkasuma ammallee guyyaa silaa qidaamee fuhudii guyyaa lama silaa namni mana keessatti boqonnaa qabullee guyyaa lamaan sanillee in hojjedha alatti gadi bahee hojjedha mana keessa hin taa'u yeroo video waraabuyyuu natti jabaataa dhufe video kanayyuu yeroo waraabu akka ani yeroo duraa kana laafaa itti seenee miti video tokko waraabuu fi sa'aatii dheeraa narraa fudhata mana keessatti daa'ima raffisee yoo video waraabuudhaaf akkanatti kaameraa fuudhee gadi taa'u daa'imni kun asii natti kaati ijoolleen kun asii walloltii walitti araarsaa waattu narraa hir'ataa jidduudhaan addaan nakutanii akkanuma osoo jedhu video daqiiqaa 5 daqiiqaa 10
itti silaa fixuu qabu daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 waraaba jidduudhaan kutaa yeroo garii fa addaan na kutanii fa yaadi kiyya na jalaa badee ganaa takka jedhee yaadadhee maal jedhee itti deebi'a dafee yaada kiyya ibsadhee gaddeedhee natti hin tolu ijoolleen jidduudhaan na kutti viidiyoo ani waraabuuf ta'u kanayyuu laaluu barbaaddi ijoolleen hin jaallatti yeroo ani viidiyoo waraabuudhaaf ta'u wanta ani jedhu wanta ani haasa'u akka ani godhu laaluu jaallatti ijoolleen laaluu barbaadde jidduma kanaan sagalee jidduun dhageessifti wallolti natti ka hirriiba jiru natti ka akka malee na rakkifte kanumarraa kaka'e sa'aatii dheeraa viidiyoo waraabuu jalqabe sa'aatii dheeraa viidiyoo waraabu sun ammoo editii godhuudhaaf wanta san hunda ka hin barbaachifne jidduudha kutuudhaaf guyyaa lama guyyaa sadii natti fudhata taa'ee editii godhuuni editii godhee iyyuu ganaa poost godhee ka gubbaarratti tambileenii isaatti yaadee mata duree isaatti yaadee guyyaa lama sadii viidiyoo editii godhuun natti fudhatee viidiyoo waraabuudhaaf sa'aatii tokko sa'aatii lama natti fudhatee kana natti fudhate viidiyoo gadi dhiisaa yeroo an viidiyoo gadi dhiisu ammoo viidiyoon iyyuu akka an silaa yaadu akka ani barbaadutti iyyuu hin laallamu sunillee mata dhukkubbii biraati yoo an silaa viidiyoo tokko gadi dhiisee boqonnaa fudhadhe jedhu ganaa piroosesa dheeraa keessa bahee tareessan torbaan dhufuufillee itti yaada yeroo lamayyuu natti jabaatee torbaanitti gadi deebisee torbaanillee ammoo kinoo natti jabaatee torbaanitti iyyuu gadi dhiisaa hin jiru akka malee na yaachisaa jira itti yaadee wanti kun amma na baasuu dide jechuun mata dhukkubbii guddaa ta'e biizii ta'e sa'aatiyyuu argataa hin jiru sa'aatii xiqqaa silaa mana keessatti ijoolleetii yoo wajjin dabarsuun malo viidiyoo waraabuudhaaf mataaf dhukkubsaa garuu akkanumatti iyyuu obboleewwan kiyya hedduu barsiisaa jira ofitti boona wallaahi wanta ani isin barsiisaa jiru kana yoo amma isin hin fayyadin illee gara fuulduraa isin fayyada jedhee waan yaaduufi wanti ani gadhiisu kun akka isin fayyadu hin beekaa ofitti boona gaafa tokko sarchii gootanii yuutuubii keessatti akka barbaaddanii gadi na baaftanii wanta ani jedhu kana laaltanii itti fayyadamtanii isin fayyadu hin beeka dhibbaan dhibbatti wanta ani itti fayyadamee keessa bahee tare waan ta'eef akka isin fayyadu hin beeka garuu haala kanaanii akka malee natti jabaate viidiyoo waraabee gadi dhiisu jechuun akka laafa ani barbaade sanii miti osoo sa'aatii qabaadhee mana keessatti barumsa qabaachuu baadhee yookaan ammoo guyyaa silaa boqonnaa mana keessa jiru sanii hojiidhaaf gadi bahuu baadhee sa'aatii dheeraa qabaadhee viidiyoo waraabeetuma edit godhee isinii gadhiisa hagas mara sa'aatiin irraan fudhatu garuu amma sa'aatii jireenya kiyya haalaan amma keessa jiru biizii kana wajjin akka malee mataa na dhukkubsee mataa dhukkubbii natti tahaa jira maal jedhee yaadee bakka haala kanaan viidiyoo waraabuun torbaan irraa gadi dhiisuun natti mijataa hin jiru bakka hin dhaaba jedhee murteesse itti yaadeeti sa'aatii dheeraatti fudhadhee dhaabumoo dhiisumoo haala kanaan akkamitti deemsisaa hookaan irraa bahu mata dhukkubbii kaan seena hookaan irraa bahu kaan seena bakka sammuun kiyya boqonnaa fudhataa hin jiru aniyyuu jiruun kiyyallee akka malee biizii na godhaa jira waan ta'eef yuutuubii jidduudhaan dhaabee gaafa yeroo argadhee natti tolee akka ammaa kinoo ammayyuu gadi baheeti gardeemeeti jidduudhaan haga manatti hin galle karatti goreeti haga ijoolletti galee viidiyoo waraabuudhaaf nan rakkisne ka isinii fi waraabaa jiru chaansii akkanaa kana argadhee alatti gadi bahee yookaan mana keessatti iyyuu chaansii argadhee viidiyoo waraabuudhaaf yoo na mijate ji'a keessatti illee viidiyoo tokkumaa hin taane lamamaa hin taane akkanatti mijatetti isiniif waraaba akkasuma gara biraallee viidiyoo makiyyayyoo son ta'in kan gara biraallee ka barumsa qaba jedhee itti yaade gara biraallee yoo arge fuudhee irratti isiniif maxxansa hin beeka garuu daawwattoonni kiyya yoo ani viidiyoo irratti waraabne na jalaa badaa viyuun hundi na jalaa badaa garuu homaa gochuu hin dandeenye ani yaadi kiyya irra guddaa yuutuubii birrii irraa hojjedha osoo hin taane beekumsa kiyya ka qabu afaan kiyyaan obboleewwan kiyyaaf qooduu barbaada jedheeti waan ta'eef amma immoo haala saniin xiqqoo jiruu kiyya keessatti biizii na godhaa waan dhufeef yuutuubii jidduudhaan addaan dhaabee viidiyoo babbareedaa gara biraallee yoo arge isinii gadi dhiisa akka barumsa ta'uufi akkasuma anillee yoo natti mijatee yeroo bareedaa argadhe akka ammaa kanatti yeroo bareedaa argadhe viidiyoo jidduudhaan isiniif waraabee edit isinii godhaa haala kanaan gaafa yoo rabbi jedhe barumsa kiyyallee bakka tokkoon gahee ijoolleen xiqqishunarraa gugurdattee hundi isaaniitiyyuu gara mana barumsaa deemtee manni kiyya xiqqoo waca ijoollee irraa xiqqoo gadi qabbanaahee yeroo argadhe takka jedhee akka haaraatti ammallee gara yuutuubitti gaafa yeroo argadhe itti deebi'a jedhee yaade
kana jedha YouTube guutumaan guututti hin dhiisuu garuu gaafa tokko yoo rabbi jedhe ijoolleellee gugurdifadhe hundi isaaniitiyyuu wal qabatanii gara mana barumsaa yoo deeman yoo rabbi warra sannu godhe umrii nu dheeresse akkasumaan illee barumsa kiyya kana bakka tokkoon gahee hoo xiqqoo yeroo argadhe akka malee biizii weeraa gamanaa kanarraa xiqqoo gadi qabbanaahe irra deebi'ee YouTube takka jedhee akka haaraatti hojjedha jedhee yaadi kiyya kana inshallah isin ammoo maal jettan yaada keessan dhiisuun kan kee yaada quubsaadha dhugaadha dhiisii gaafa rabbi jedhee itti deebi'ii jettammoo akkanumaan akkuma taate ta'ii viidiyoo hin dhiisinii nuuf hojjedhu jettanii yaadi keessan bakka kiyya of keettaniiti ammoo akka keessan osoo hin taane hin beekaa hin dhiisinii viidiyoo waraabii nurraa hin dhiisin addaan hin kutin akka jettan hin beeka iddoon keessan obboleewwan babbareedaa akka malee naaf yaadda of jalaa qaba waan ta'eef hin dhiisinii nurraa hin dhiisinii addaan nurraa hin kutin iddoon keessan akka jettan hin beeka garuu san qofa osoo hin taane bakka kiyya kanallee of buusaati osoo ana ta'ee akkam gochuu danda'a kamtu dursaa maal gochuu danda'a jedha itti yaadaati yaada bareedaa naa kennaa sinin jedha inshallah viidiyoon irraa kana fakkaata inshallah yoo rabbi jedhe gaafa tokko sammuu guutuudhaani kaameraa bareedan bakka bareeda yaada bareeda walitti deebina ka addaan hin kunne barumsa bareedaa gadi dhiisa jedhe yaada YouTube akka malee jaalladhan hojjachuu yeroo tuna dhibaa jira malee YouTube dhiisuu hin jaalladhu akka malee jaalladha wanta beekurraa share namaaf godhu akka malee jaalladha kanaaf YouTube hin dhiisu ittuma deebi'a yoo rabbi warra sannu godhe haga walitti deebinuuf iyyuu arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh